Barinaga, Barinaga, Wabanaga, Wabaftuli Naga, Red Naga, Ed Naga, Yain Naga, Rabi Naga, Hus Naga, Usagose Naga, Bosborana Sabogona Naga, Jolen Kichu Naga, Jarolen Uchu Naga, Gadale Taguyo Naga, the Kagudan Naga, Nunagis. Lemo malayo gada jirtu mude lemo gada muda lemo malayo adawa ki gute lemo gada muda lemo malayo mudi nura foy lemo gada muda lemo malayo nur tu dalansise lemo gada muda gada muda batin uma arfa sanjili godante arfa sangaduma gadangu tu soganane arbo rkhe warqa ayana fayu wal foy baraf milki soga lalal duda ad-dunya ndursina lalal duda ad-dunya ndursina lalal duda sirna gada qabna lalal duda sirna gada qabna lalal duda Sera bulla la la dura hera sera bulla la la dura boncito kafina la la dura boncito kafina muda apoyo jenna muda kada muda kurangal chekora muda kada muda yogal mibora muda kada muda جاتني للخورة مودا قدا 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 مودا Ashama bagana ganduftani keessummoota kenna hawaasa Oromoo biyya Jarman naannawa Nuremberg irraa fi akkasumas guutuu biyya Jarman irraa as galma kanatti argamtan amma gaa sagantaa kenna sududumaan eegaluudhaaf jenna ashama bagana ganduftani anaa dhufu egaa sagantaa kenna sababoota garagaraatiin hanga ammaatti barfannee eegaluu kennaaf dhiifamatiin gaafachaa ega ammas taananiin turtii hin qabu sagantichi amma sududumaan ni eegala akkuma aadaatitti sagantaa kenna eebbaan eegallee qophiilee hafan hedduu wajjin hanga galgalaatitti turtii kan godhannu ta'a ega gamanumaan sagantaa kenna eebbaan kan nuuf saaqan Sheikh Hussein Ahmed Jaldu akkasumas Sheikh Arab Muhammad kabajaadhaan gara waltajjiitti kanaaf simattan isin gaafadha haamileen hin jiru دلدل لسان اللين دلدل ملكي أبو ربها تايسو إسان اللين كاك أو نما برا إيجار ربها قدو ورا برا اللين قرتة كاك إسان إيجار ربها تايسو ورا حلال غرغرته حلال دلغته في تبو ربها تايسو بري دغا سغنتا مال سي سغنتا نرا مال إبا جتني ده سغنتا إبا جركين هاga galgalatu eebumannu
bareeda eebba ta'uun gaariidha. Eebba beeka wanni tun eebba faallaa isitii miti akkas haganuma jenna laa. Qaayidaa shabaaba fi nama gara garaa waliin deemuuf xiqqoo mala akka makiinaa baalungii godhuu barbaaddee makiinaa biraa xiqqoo akkanuma jedhanii as deebi'an malee achi keessan dhaqanii eebba akka taatu barbaadna sagantaa wanni lama waliin deemuu hin dandeessu amajuun ibsuu barbaada. Eebbi eebba yoo waan biraa taate maqaa biraa qabaatte gaa achiin deemti. Waa lama wal keessa akkan goonen dhaamsa godhuu barbaada. Kabiraa carraa tokko manatti xiqqootti jennee irraa buuna. Abbootiisa warri carraa nama hedduu qaba. Daldalli waa daldalatuun baay'ee waan bareeddu. Sunna akka amantii an qabutti akka amantii nama hedduun qabutti daldalli sunna. Asaaban hedduun hin daldalan. Karaa daldalaa kanaan namni guddata. Iftahuu salphishteen digee ta'uu kana. Waa if dandanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Murteessa. Garuu ulaagaa qaba. Akka amantii Islaamatti nin daldala janii maa kabba wa dabba waa hunda walitti guuranii namni Islaamaa mallaqa qofa argatu irratti hundaa'u. Laala namni Islaamaa mallaqa karaa kamiinin argadhaa qofa osoo hin ta'in abaaramaa miti karaa kamiinin mallaqa argadha janii yaada baasanii buusanii itti yaaduun abaaramaa miti barbaachisa. Garuu nin argadhaa karaa kamiinin argadhaa akkamitti halaal argadha jechuun nama Islaamarraa barbaachisa. Hojii hedduu banamaa jira Oromoon maashaa Allah warri 2014 asii kun warri durii gaanarra laalinaa jabaatee jira warra durii fi gaditti laaluu deemam akka arginu kanatti. Hojii firmaa dhaqanii dalaganii galuu bira dabranii if gayaa if danda'aa deeman. Garuu sodaan an qabu jalqabanii gara duubatti wahii bahanii sodaatii. Wanni daldaluu qabdan Oromoo waan halaal tahuu qaba mana hedduu baramuu deema. Hawaasa kana haqa irraa qabna haqa irraa qabdan. Hawaasa bara meeqa irratti dalaynee faltii 2014 san keessa as baafne. Karaa biratiin karaa biizinasatiin akka faltii sanitti hawaasni ammallee dacha'uun barbaanne. Mana gara garaa bantanii mana abaaramaa bantanii akka rabbi biralletti akkan abaaram hawaasa haqa isin irraa qabu kana keessalletti akkan abaaram. Wanni bantan waan halaal tahuu qaba. Namni biralleen tufoozoo taatanii mana haqa rabbiin eegganne bakka haqni rabbiitti eeggamnetti dhayxanii akka biraan taane ittillee fufuu hin dandeessan. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaa akkije daldala barin beena garra dubbannati mee jalisa wama keessan qofaa miti kitaaba masgidaa qofaan ibnu bar kitaabni mara as keessa jira ma farratnaa fil kitaabi min shay ja rabbiin wanni qur'aana keessan jirre siyaasan daldalli iktisaadi wanni hunduu hin jirti. Daldalli buurri isaa tokkoffaan yoon haganaan bite ka isnamuu beeku yoon haganaan bite yoon hagana jalaa argadhe kiraan manaa hagana baasin kafaltiin haganan ke jalaa argadhe jechuu beeku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duratti. Eegas immoo wanni duuba isarraa akka naqasaa yookaan daana'oo akka wanni kun hin qabaanne wanni laallatan halaal tahuu laallatuun akkaan barbaachisaa. Yoo akkas hin ta'in ammuma akka bokokaa olu taalaa barakaan lafatti farganii waa hedduu jira daldaluuf gaa seera hedduu jira. Ammas kakatuu dhabuu jira namni daldalu. Ati waan tokko 50 yoo bittee 100tti gurguratuu barbaadde mirga keetti. Garuu shari'aan Islaamaa kakatuu hin dhorke. Hin kakatin kana malee nan baasuun qofti gahaadha. Haqas ta'u dharas ta'u namni daldalu kakatuun haram calla'a. Halaal haa gurgurannu halaalin haa naggadanii jenna. Warri manni warraa haa tirfaa'u bakka haa ga'u. Manni birallee warri waa karaa naggadaa banattan mana hawaasa keenya banu gurralleen dhaga'uun fenu rabbilleen isinirraan dhaga'u. Hin dhageessanii mi? Namu waa banuuf qophii wanni bantan halaal tahuu qabaa. Warra halaal hin ta'in joollee teenya taatanii bakka haram
bakka namni keenya itti badu yoo bantan rabbilleen isin dhiisuu isin hin dhiisuu ifillee ga'ee qabnaa bakka sanitti isinitti dhufnaa walillee akkan saalfanne gabayaa nagayaa gabayaa namuu dhaquu danda'u mana warri gariin sodaatu mana warra halaalii warra haraamii da'oo ka warra halaal barbaadutti rakkina akkanutti hin bannen isin gaafadha baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan manni warra mana tirfaa'u rabbi haa godhu warra waan halaal gurguru rabbi haa godhu shawwada garagarallee irraa rabbi isaan haa tiksu bishaan itti dabaluu maal itti dabaluu hin fakkansina daldala eega jalqabdan daldala biyyaa keessaa bahaa ka harree wal nyaachisan san ka waan garagaraa isinuu hin gootanii hin beeynaa ammoo wanni biyya teenyaa sun daftee nama keessaan baatu shawwaddii takka ummanni islaaman ta'inuu yaakii waan qulqulluu gurgurata waan gurguratu eddan takka lama sadii afur ifatti gurguradha rabbiilleen akka itti barakaa isinii godha hawaasni keenyalleen akkasitti isin jaalata hawaasa keenya kanallee hubatuun barbaachisa hawaasni keenya nama jala fiiga nama gargaara nama jaalata takka funyaansi qabannaan as deebisuun isaan hin jirtu warri daldalu kamuu haa ta'u waan san beekuu qabdanii ulfaadhaa galatooma manni bara barakaa mana tirfii ka milkii ka guddinaa ka maatii hundatti darbu ka nama keenya hedduuf dalagaa baasu rabbi haa taasisu irralletti waltee isinii haa kennu maammilallee rabbi isinii haa heddummeessu jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu guyyaan eebbaa eebban bakka haa ga'uu jenna Amin ulfaadhaa kabajamaa nagaadhaan gara teessootti nuuf deebi'a. Egaa reestooraantiin tokko yeroo eebbifamu eebba erga ta'e dhaamsi walii dhaamamu kanuma waan ta'eef dhaamsa isaanii irraa jaalanneetiin jira warri abbaa reestooraantichaas dhaamsa kana akka hojiirra oolchan abdii qabna jechuudha. Egaa kanatti aansee hawaasa keenya kabajamaa kanaaf hawaasa reestooraantiin kun keenya nu ilaallata itti fayyadamnaa irraa fayyadamnaa yeroo keessummaan nutti dhuftu qabannee mana habashaa irraan deemurra manuma keenya miidhagfannee tolaanis rakkoonis wajjin taanee guddifannaa jettanii manni kun kan yeroo banamu nama keessummaan biyya alaa irraa itti dhuftetu beekaa jechaadha. Yeroo siyaasaan biyyaa badetti yeroo mana alagaa deemuu saalfannutti rakkoomaa wajjin qabanneetumaan bakka fidaa turrellee warri beeytan ni beeytanii. Egaa amma kun immoo manni keenna waan rakkattan hin qabdanii kan qabnes beelees dheebotes qabaattanis qabaachuu baattanis akka mana keessanitti ilaaltanii dhuftanii akka irraa fayyadamtan isiniin jechuu barbaannaa. Dhugaa dubbachuuf namni karaa xaaliyaanii kanaan dhufe ni beeytanii waan hundayyuu jechaadha. Namni balbala namaarra dhaabatiin hin jiru namni balbala kaaritaasirra dhaabatiin hin jiru jechaadha. Kana jechaan ammoo osoo manni akkanaa achi jiraatee namni takkittiin hin rakkatu ammas irra deebiidhaan maqaa hawaasa Oromoo kanaatiin reestooraantii kana bakka hawaasni bal'aan jiru kanatti nu banuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hanaanii fi makkii baay'ee isin galatoonfachuun barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan haasawa anaa dhufuu obbo Habiib Abbaa Joobir gara waltajjiitti akkanaaf simattan kabajaadhaan isin gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarri kaanis baga nagaan dhuftanii ayyaana hadhaa. Obboleettii koo Aadde Hanaan obboleessa koo Makkii baga baniinsa riistooraantii East Africa Itoophiyaan kushee jedhu kanaan banamuu isaatiin baga gammaddanii baga waliin gammanne. Obbolawwan koo akkuma silsilaa Sheekh Hussein kaasanii namoonni as keessatti argaa jiru baay'een keessan dardara. Akkuma isaan jedhanii nu warri biyya kana bubbulee bara keenya carraa akkasii argannee waan akka biizinesiitiin bobbaane carraa keenya gara caalu siyaasaadhuma wal falmuu waan adda addaa keessa dabarsine barri keessan immoo bara teeknooloojiin guddatee baay'inaan baga dhuftanii hawaasa akkasii dhaabbattanii kanarra ga'uu keessan gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Gama kaaniin akkuma riistooraantii kana Aadde Hanaanii fi obbo Makkii waliin banan dargaggeessi as keessa jirtanuu carraa hedduutu jira biyya kana.
biyyi kun biyya kaapitaalizimiiti. Biyya kaapitaalizimii keessa ilmi namaa carraa addaa qaba. Kan carraa dhaabus jira. Carraa barnootaatu jira. Carraa biizinesii adda addaati. Waggootii dhufan keessa gariin kan riistooraantii ijaaruu, gariin kan faarmaasii bantanii, garii kan garaajii bantanii dhuguma adda addaa waan barattaniif hawaasa keessanis biyya kanis akka tajaajiltan abdii guddaan qaba. Gama kaaniin wamtiin dhaamsa carraa kanaa qabeessi naamu namoonni ani sitti argu dargaggeessi haali mul'atu biyya kana keessa akkuma waa gaariin jiru waa hamaatu jira. Wamti nama sossobuu keessatti waan suusii namatti ta'u waan adda addaa namoonni biyya adda addaa fudhatanii rakkoo adda addaa keessa waan jiranuuf hangafootarraa maatiin wal gorsaa waan suusii ta'ee jireenya namaa irratti nama hambisuu waan adda addaarraa adaraa bareechaa of eeggadhaa. Gama kaaniin immoo hawaasa keessan jabeeffachaa deemuun gaariidha. Haala amma addunyaan keessa jiru ammaa keessatti addunyaan gaariirra jiru. Haala Afrikaa, haala addunyaa dorgommii siyaasaa addunyaa ammaa keessatti haala Awurooppaan amma keessa jirus garinni itti deemu ammallee hin beekamne. Kanaaf gara addunyaan itti hin beekamu waan hin beekamin hedduun keessan immoo ofis gargaartanii maatii keessan gargaaruuf waan biyyaa baataniif an akka hangafa nama tokkotti kan isinitti himu miila tokkoon biyya keessan dhaabbataa, miila tokkoon asii dhaabbataa, carraa jirutti immoo ijoollee keessan barsiifataa, maallaqa keessan yeroo keessan gara caalu ijoollee keessan dandeettii adda addaa beeruu fi adda addaa akka baratanii nama ta'an hojjechuutu irra caala. Ijoollee ofii maallaqa dhaachisuurra jabaattanii akka ijoolleen of dandeessee beeruu fi gaarii barattee yoo carraansaa jiraat asitti hojjetanii yoo asis immoo dadhaban biyya jaraatii bu'aa buusa irratti walii hojjechuutu gaariidha. Gama kaaniin immoo akka hawaasa Oromootti akka koomunitii Itoophiyaatti nu hedduutu biyya kana jira. Yedduu keenya quba wal qabaachuun bakka rakkootti wal bira dhaabbachuun dahaaf du'atti wal gargaaruun namoota immoo akkas biizinesii adda addaa barbaadanii jiran nu bira dhaabbachuu fi gariin keessan immoo shariikaadhaan guruupiidhaan aksiyoonii adda addaa keessa qooda galanii fudhachuun gaariidha jechuun barbaada. Sooftiweerii isa mataa qofa biyya keessaa dhufne sana qofaan biyya kana jiraachuun waan rakkisuuf odeeffannoo isa biyya kanaas isa biyya keessaas wal bira qaabbataa hunda isaa jireenya maatii ofii geggeessuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Dhumarratti warri abbaan riistooraantii Itoophiyaan kushee kana addanaanii fi makkiinii rabbi sina gargaaru dubbiin biizinesii waa lama riiskiis qaba. Akkuma bu'aan argamuu danda'u kisaaraanis dhufuu waan danda'uuf bitaan mirgaan hojii ofiitti jabaatanii waan jalqaban immoo hadha bananii boor cufuurra bareechaniitti jabaatanii bakka tokkoon gahuu qabdu. Rabbi isiniif milkeessu karaa gaarii isiniif bu'u waan dhaggeeffataniif ulfaadhaa nagaan jiraadhaa. Galatoomaa baay'ee ulfaadhaa. Egaa amma kanatti aansuudhaan haasawaa galateeffannaa yookiin baga nagaan dhuftanii abbaa reestooraantii Oost Afrikaa abbaa manaa yookiin abbaa manaa reestooraantii yookiin abbaa manaa Hanaan Kadiir gama waltajjiitti dhufuudhaan haasawa galateeffannaa akka nuuf dhiyeessu kabajaadhaan nuuf simadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة هندي كيسانو بغنا غان دفتاني غلطو ما سنين جنة أنا دفو دوران السوداني وري سكنتا كنا ونوجن إرراب بتاني كوبيستاني همس وتونتا إنما كيسمانو كيسمسارتان هندي كيسانو غلطو ما سنين جتشوم بربادا Ittiaan Suudaanii namoonni as keessatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii galatoomaa isiniin jedha.
wanti jechuu barbaadu yoo sagantaan lama sadii walirra bu'eeraa namoonni baay'een maaliif akkas gootan jedhanii nu gaafatanii turanii kan ammoo nuti quba hin qabnu turre eega proogiraama kana yookiin sagantaa galmaa kaffallee kaaneeti kan nuti dhageenye jijjiiruudhaafis waan baay'ee yaalii baay'ee goonee turre hin dandeenye maallaqa galmaa eega kaffallee yeroo lama kaffallee sadaffaa irratti namichi maallaqa isinii deebisa yookaan hin jijjiiru nuun jennaan dhiisne itti aansuudhaan wanti jechuu barbaadu warri hanga ammaatti nu duuka dhaabbattanii jabaadhaa hin dandeessuu godhaa nuun jettanii nu duuba dhaabbataa turtanii waan qabnee jirru irratti nu jabeessaan siniin jedha. Manni mana keessanii rakkina jirummoo keessaan nu barreessaa waan jiru hunda nutti maa akkuma duraan jedhaa jirta nutti siniin jedha. Egaa wanti jechuu barbaadu galatoomaa baga nagaan dhuftanii amma sirra deebiin galatoomaa siniin jedha. Baay'ee. Ayyee hamilee irra deebi'aatii mee hamilee yeroo takka. Egaa amma xiqqoosii mukoowwiilee isinirra jirti na fakkaatee namni yoo garaadhaan gahutu xiqqoosii hin bukaaya. Artiist Abdii Faadis gara waltajjiitti dhufaatiin hin jira mee hamilee. Hin jiru hamilee. جعل بي إفي فكني هنده جعل بي إفي فكني هنده ميلة عملي قرام بيام بهو مقالي بيتو أيو يا بودي يعني خيك مالي نوادي نوادي قلنسي خي خنجيرو ميدكسا قلنسي خي خنجيرو ميدكسا قنابنا برافي بديسا دايستو ما قرسيتو هندا ايو سمنيادا جعل بي إفي فكني هنده جعل بي إفي فكني هنده ميلة عملي قرام بيام بهو مقالي بيتو أيو يا قدي يعني خيك مالي نوادي نوادي akka jallee citte faffacaane biyya dhablee baqattuu taane alagaan hungeenyeen tuffatamne oromiyaa waan hafnu fagaanne ni galla falmanne. Jiraachuu lubbuutoo sidaama way rabbiin simmuutinga wadaban fuula namaa wadaban harka namaa hojjetee jiraachuu lubbuutoo sidaama way rabbiin simmuutinga wadaban fuula namaa wadaban harka namaa. Eduudhaatu jira
Tanafi ya lubuto hojjetu sidama Tanafi ya lubuto hojjetu sidama Hojjete jirachu lubuto sidama Way rabbiin simmu jinga wadaban fuula namaa wadaban harka namaa Ya lubu hojjadu dhiisi irraanfata Firaaf hangaarfatus yoomwaa siirifata Ciminni hojiidha dhiisi mee hifata Fuulduraaf sayfadhu dhiisi afata Hojjetee jiraachuu lubbutoo sidaama Way rabbiin simmu jinga wadaban fuula namaa wadaban harka namaa Hedduudhaatu jira uumaan ilma namaa Fakkeenya godhadhu mee fira keetumaa Yoo hojjechuu baatte siin ja'a kun namaa Tanaafi yaa lubbutoo hojjechuu sidama Nama hojjetee nama ta'a hundinuu hojii jabaadha. Ayyee baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomii abdii faadis egaa ammatti kanatti aasuudhaan sagantaan itti aanu gamanumaanis namoonni hanga ammaatti nyaata hin nyaatin nyaata nyaachuudhaan sagantaaleen keenya tartiibaan akka itti fufaniif nu gargaare jechuudha. Keessummoonni kennas goreen keessummeessitus namoota alaa seenan Gaman laaqanaatti akka nuuf affeertan kabajaadhaan arsin gaafanna. Egaa kanatti aasuudhaan tumsa reestooraantiidhaaf godhamu gatti dabarre jechuudha. Egaa kaayoon qophii kanaa maal akka ta'e nama hundaafuu ifa waan ta'eef gamasumaan gara tumsa reestooraantii kanaaf ta'utti deemna jechuudha. Namoonni gareenis ta'ee dhuunfaadhaan tumsa reestooraantii kanaaf godhuu barbaaddan gama cinaa waltajjii kanaatti dhufuudhaan maqaa keessan akka galmeessitan isin gaafannaa jechuudha. Akkasumas namoonni yaada qabdan yookiin dhaamsa qabdan tumsatti aansuudhaan tumsa san erga gootaniin booda yaada qabdanii fi waltajjiirra dhuftanii galateeffachuu jajjabeessuu dhaamsa kennuu ni dandeettu jechuudha. Kanuma ammaa fi sagantaan tumsa eegaleetiin jira. Barri nagaa, bariin nagaa, bobbaan nagaa, bobbaaf tullee nagaa, reer nagaa, eed nagaa, yaa'iin nagaa, raabi nagaa, kuus nagaa, kuusaa goseen nagaa, gos booranaa sabboo boonaan nagaa. Ashamaa harka fuune hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Nuunenbergii fi furtu naannawa ishee jirtan hundi keessanuu nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin qaqqabu jenna. Akkuma yaadatamu ji'oota muraasa darban keessa dhangaa nyaataa fi dhugaatii akkasumas mijuulee garagaraa hanaan liifarungi jedhu karaa toora onlaayiniitiin isin tajaajilaa turuun keenya ni yaadatama. Amma immoo bifa haarawaan
tajaajila keenya qaamaan dhuftanii akka fayyadamtaniif reestooraantii haarawaa Oosta Afrikaanii Shekuushee jedhu moggaasnee biyya Jarman magaalaa Nuunenberg furti irratti yeroo jalqabaatiif saaqnee jirra. Eeyyeen reestooraantii haaraa Oosta Afrikaanii Shekuushee yoo dhuftan dhangaa nyaataa fi dhugaatii hundumaa qulqullina olaanaa qabu. Hojjettoota yeroo dheeraadhaaf muuxannoo gahaa qabaniin torbaanitti yeroo hundumaa ganama keessaa sa'aatii 9 irraa eegalee hamma galgala keessaa sa'aatii duwwaatti tajaajila keenya hundumaa argachuu ni dandeessu. Egaa maatii fi hiriyoota keessan wajjin yoo dhuftan utuu hin mukaa'in akka mana keessaniitti fuula gammachuutiin isin simannee dhangaa bunaa fi shaayiitiin utuu hin mukaa'in yeroo gaarii qabaachuu ni dandeessu. Dabalataanis sagantaalee cidhaa fi guyyaa dhalootaa akkasumas sagantaalee dhuunfaa fi qophii eebba garagaraa kamuu ofitti fudhannee tajaajila gahaa nurraa argachuu ni dandeessu. Teessoon argama reestooraantii keenyaas biyya Jarman magaalaa Nuunenberg furt Alexander Straasee lakkoofsa 10 sanduuqni poostaa 9762 furt lakkoofsi bilbilaa duwwaa 1764 1256 263 akkasumas duwwaa 1763 1546 766 jettanii yoo bilbiltan salphaatti nu argachuu ni dandeessu. Afoshaa Salgan Ilut dargaggoo Zakir Kamal asgamoo tajjiitti argamaa dhaamsa qaba jechuutti jira. Mee waan inni qabatee dhufe sumarraa dhageen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Sagantaa guyyaarraa warri dhuftan baga nagaa dhuftanii galatoomaadha. Kanatti aansuudhaani akka Afoshaa Salgan Ilutti warra kanaan baga as geessanii baga gammaddanii wanni keessan waan keenya jennee yuuroo 3,200 gumaachinee fi jirra. Hamilee kannaaf mee hamilee. Yeroo meeqeette Jaal Zaakir? Yuuroo 3,200. Yeroo 3,200 ajaan saglan iluu afoosha saglan iluuti. Afooshaa Salgan Iluuti. Afooshin hedduu jira gaa biyya tana keessa. Harki faraqaa wal dhiqaa itti Oromoon ni beekte. Sagantaa wal gubbaa hortee wanna taatus mana nyaataa keenya gartee hanaan teenya ta harkisii mi'aawu ta ala teenya ajajachuu turre arra mana bira deemnee nyaachuudhaaf qophooyne jira. Jaalmakii atilleen nyaata bakka nuuf fidurraa baga rabbisi hambiseen siin jaa mee hamilee kannaaf billaa aleikum maali boowway calcal jettanii tetteenyaan hin baranis os ba'e akkasumatti Oromoon gizee jabaatu nama gammachiisa namni fi gizee jabaatu nama gammachiisa. Warra as dhadhaabbatee waa godhu kana obboleessa kiyya shaggaa baadiyyaatiif hamilee kannaaf. Akkasumatti obboleessa kiyya gamtaa olaanaatiif hamilee kannaaf. Maal jeeni beeyta ilmi namaa wahuma afurii wajji jiraataa je. Sheekha kiyyaan naan jaa beeyte takkaffaa wal beekuu je lammaffaa walii beekuu sadaffaa walirraa beekuu afraffaa walii beekuu je asuma keessa dhumti nama wal beekeetu walii beeka nama walii beekeetu walirraa beeka nama walirraa beekeetu ammaas walii beeka warra walii beeku nu haa godhu wanni hundinuu qabsoodha wanni nuti itti jirulleen qabsoodha afaan kana jiraachisu jirra akka beeynutti jechuudha namuu kara beekuun qotaa kara qonnee waliif finnee akkamitti guddannaa haa yaannu biyyallee jijjiiruu dandeenye jechuudha. Akkasiiti jabaadhaadha obboleessa kiyya Sheekh Arab Gindirii familii naa kanaaf tartaka weebsaayitii irratti waan teeknooloojiitiin nu cinaa dhaabbatee waan kana koomentii achi jala kennamu isaa tureefu ibsee jechuudha. Oromoon bikka biraa Oromoo Jarman akkitti ilaaltu akka guddaadha. Bikka hedduu deemeetiin arkee jira akka Oromoo Jarmanillee arkeen beeku akka Oromoo Jarmanitti illee gaddeen beeku. Kanaafuu warra walitti gaddu osoo hin taane warra waliin gammadu isin haa godhuun jaa galatoomaadha hamilee olii kannaa. Qarshiin 50 takka ta'arra walii kanninu akkattis gabbaanee numa finna garuu ijoollee tanaaf bu'aa guddaa qabdi. Wal cinaa dhaabbannee wal haa ol qabnu wal kuffisuu miti wal utubuu irratti haa jiraannuun jaa akkasumatti abbootii qabeenyaa keenya kanas keessa jiranillee afeerraa gara waltajjiitti godhuufiin barbaada. Maqaa dha'uun kolittillee dirqama ta'a maaliif biizinasni kun isaan hundaati shaggar mana rifeensaarraa taakka ji Oromiyaa shop
isin hundallee asittiin barbaada maaliif wal utubuutu wal jiraachisa galatooma ayyee abdii faadis galatoomfadha egaa ammas sagantaan arjoomaa sagantaan gargaraatti fufa jechuudha kanatti aansuudhaan namoonni arjoomuu barbaadan gamanumaan arjooma keessan akka itti fuftan jechuun barbaada itti aansee sirba tokko gidduudhaan bashannanee walitti deebina artiist gamtaa bulloo olaanaa fi abdii faadis sirba itti keetiif bilisummaa teetiif mirga namaa hin tuqin keetisiin tuysiisin falmii mirga keetiif bilisummaa teetiif mirga namaa hin tuqin keetisiin tuysiisin Wanin beine gafaddu Baruf tatafaddu Wal qoqqoodu dhiisii tokkummaa kee cimsi Wal qoqqoodu dhiisii tokkummaa kee cimsi Falmii mirga keetiif bilisummaa teetiif mirga namaa hin tuqin keetisiin tuysiisin Simane najeti lupontia gori gori be as gori be jamakia simane najeti lupontia gori gori be as gori be jamakia dara dara yana adara dara tunaftaimana Nidebina karasiriana Rabbiyo walinu debise walidebina Ansinjalata jalata duguma Ansingafata difama difama Godime naf godime ayyama Godime naf godime ayyama Sinia dada ogeyu asini ramfado Emimman koyae oromia otuna hamadu Wai asini ramfado Ibidada mala bishani tudamsa Jete jete nama argade dawasa Ibidada mala bishani tudamsa Jete nama argade dawasa Inama suma arrafi borulle Dande dilya bulle Nabine umale yohalle Beta yohalle Jalalle wal gurban nagalle Jalalle wal gurban nagalle Simale najeti Lubuntia gori gori be as gori be Jamakia simale najeti
Bontia, gori gori be, as gori be, Jamakia. Kasi jaladni mali fil si shakka, yo atina bontes rabu masi arga. Kasi jaladni mali fil si shakka, yo atina bontes rabu masi arga. Filanongo suma suma arrafi borulle, jalati yakulle. Akasi jaladu ni beita wahalle, jalalle wal gurban nagalle, jalalle jalalle wal gurban nagalle. Restoranti raaf godhamaatiin hin jiru ammas akkuma fufeetti jira. Gamanumaan Dula Yusuf yeroo 100 nuuf arjoomeetiin hin jira. Miftaa Arabuu yeroo 50, Abdallah Jamal yeroo 50, Muhammad Jamal yeroo 50, Mahadi Jamal yeroo 50, Muhiddin Kamal yeroo 50, Shaggaa Waadiyaa yeroo 50. Habib Abba Jobir yeroo 100. Egaa ammas namoonni dhuunfaanis ta'ee afooshaa waldaaleedhaan yookiin gareedhaan dhuftanii arjoomuu barbaadan gamanatti dhufuudhaan akka arjooma keessan nuuf taasistan kabajaadhaan isin gaafannaa. Gidduu gidduudhaan wallee bashannanaa kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii. Maali gaamuu kooftan isiyaa? Cacallistanii? بشانرو اللي ستكاتسا تخلي بشانرو اللي ستكاتسا سفر منابي اللي سوجاتسا تخلي بشانرو اللي ستكاتسا Kalle bishanaro, kille zadu kajisa, sikiri manabahi, dine saumyajisa, sikiri manabahi, dine saumyajisa. Thank you. Urtin ilkawar lalo, yo ilile malkaba. Ada bagenyeti malo Yo sirbi malkaba Talle bishanaro Kille sadu gachisa Talle bishanaro Kille sadu gachisa Sijede manabahi Bine saumyatisa Sijede manabahi Bine saumyatisa Jirbin ilkawar lalo Idin anjeda Ada bagenyeti alo Sirbi anjeda Talle bishanaro Kille sadukajisa Talle bishanaro Kille sadukajisa Sijede manabahi Dine saumyajisa Sijede manabahi Dine saumyajisa Waya barana ya barana Waya barana ya barana Jalala shina rakese Yonatan gode najisa Malo natima falasa ya barana Yonatan gode Nadi salata ole buleto garana nyata wa ejalala wari beitali
anoo gubadhee nafiin hin tanii garaa na nyaata waan saawwadaalee mucaa bareedduun ijaan ilaalee qalbii koo gateen kophaa koo galee ansii du'eera koyya magaalee ansii du'eera koyya magaalee oyyaa baranaa yaa baranaa oyyaa baranaa yaa baranaa jaalala shiina arra keessee yoon akkam godhee nadiisaa maaloo natti maa baranaa yaa baranaa yoon akkam godhee nadiisa laata olee buleetoo garaa naraasa ijaan qabu jedhu innoo nama argaa jaalalli mucaatti maraachisaadha eenyuttani madda kun rakkisaadha maaloo na jirmadda wallaalchisaadha ijaan qabu jedhu innoo nama argaa ijaan qabu jedhu akkamiin naba ijaan qabu jedhu maqaarra tuulu ijaan qabu jedhu maqaarra tuulu. Ya shama burretiya, ya shama burretiya, ya shama burretiya. Shakena kulali, kulatu kalbiya, yofete sonetiya, yarbatu subuliya. Ya shama burretiya, ya shama burretiya, ya shama burretiya. Shakena kulali, kulatu kalbiya, yofete subuliya, yarbatu sonetiya. Ashita kachale ya gurbo tumbullo infedu simale Ashita kachale ya gurbo tumbullo infedu simale Akajalala wasranabu akajalala wasranabu bishana taate tugesi kufu Rafadate bararenubu akajalala wasranabu akajalala wasranabu bishana tate tukesi kufu Rafadate bararenubu ashita kachale ya gurbo tumbullo ifedu simale Chitena hafe kankeshenani Chitena hafe kankeshenani Wiya wayuma halkandarani Madurafati namanadami Chitena hafe kankeshenani Chitena hafe kankeshenani Wiya wayuma halkandarani Madurafati namanadami Ashita kachale ya gurko tumbullo infedu simale Subayin kabali tabiftu dra kamsa ko gahini oromo tamara yolu kurtiranne kululle walgarra takatutti gori najeri nadara Dimma via caro, ma tu da figure, danzana punnami, dagase sarre. Dimma via caro, ma tu da figure, danzana punnami, dagate cantarre. Dimma dia da gayuda tabdulle, kuji fi gorana, asida frivale, undana dubisi, tugika, ibi manko aki. Karayu jalkabi shababa lingai kara walla sari kamise fulai mogor gamatehi baiwa barati dimbi dambi dollo idamit najoti unamudam pede odusani dabeka adara ke ape
dabale abiyyo nabole jawara damata warri bale ole gara dabale abiyyo nabole jawara damata warri bale ole dawa lamaram abiyyo bara olla dadala matuluba sababa kesanyala lamaram abiyyo bara olla dadala matuluba sababa kesanyala barabale 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 lembu abiya lowani oromia mata umati yalaliftu yadada kabdu annani lembu abiya lowani oromia mata umati yalaliftu yadada kabdu annani bada adakia bada adakia Enga duran tu kina sab norumia adakia bada adakia enga duran adakia sarwagia والأول يا دمي بلها منا بلها منا بلها منا بلها منا قدلا من بيتو تكتي أراكا نسمنا تكتي أراكا نسمنا أسينغا لدين أرجع كلو بين الدلا مهوسيستو كلو بين الدلا مهوسيستو شكيم معلومة كبدي كاني جالمانا مبوتيتو كاني جالمانا مبوتيتو Mambi ya sabure kamioni dango kolatetu kamioni dango kolatetu Amchuda nisinarte marapta kobato kolatetu marapta kobato kolatetu Arkesi gafate wawal garran jenne layman yada hobba fat layman yada hobba fate gararas ya magalle lo khonanno mamad kotuga ma khoy gararas ya magalle lo khomartu mamad kotuga ma khoy Oteisia kami ndi hona gaya ati wala garre ati kami faya awal garran jenne layman wala garre hamdi layman wala garre hamdi gararas ya magalle lo khomartu mamma kotuga ma khoy gararas ya magalle khonanno mari khotuga ma khoy wanture amuma refunsi dubate yuriyota khanke arkesi gafate wawal garran jenne layman yada hobba fadde layman yada hobba fadde shamarran oromo wayya golole marimattola isgori sirbidole adabon sirto kamna dabo dirada de golole shamarran oromo wayya golole marimattola
علشان برمت يوبيتي بيسا إبسي توتو يا ورجي سامي غيسا وانت ررقزي دوا دامي ديسا أدا سفوتكم ما خيني جيمسا شاكوية داديسا دادروني تمنا داوتي ومالتو أدا دنيا فاجي عملي خناف محمد جبريل جاني عمان تنا شقوية أجايبة لإنجاج عملي خناف باي غلطوم فنا عبدي فاديس أكمل مري شقوية سجلي أورجينال نودا جيسيسه شقوية أصلين كون نسيتا نجيتشا تعبدي فاديس نامدي ammas gaa namoonni dhuunfaadhaan arjooma kana nuuf gochuutti jiran akkuma itti fufanitti jiru Toofiq Ahmed yeroo 200 nuuf arjoomeetiin hin jiraame haamilee Eliyaas Hussein Kadir yeroo 50 Nafiisaa magaalaa Mushinirraa yeroo 100 Tijaan magaalaa Wurzburgirraa yeroo 100 Jifaar Ansbaakirraa yeroo 100 Qumnagar Wurzburgirraa yeroo 70 Murtii yookiin murteessaa leenjisaa kochii maalmallisaa yeroo 200 Umar magaalaa Mushinirraa yeroo 100 nuuf arjoomaniitiin jiru baay'ee galatoomfadhaa haamilee nuuf kennaafi. Egaa kanatti aansuudhaan namoonni dhuunfaadhaan kennuu barbaadanis ammas itti fufa namoonni afooshaalee yookiin waldaalee akkasumas gareedhaan dhuftanii arjoomuu barbaadan balballi keenya banaadha. Amma gaa waldaa shanan gibee irraa itti gaafatamtuu waldichaa aadde Saaliyaa Abbaa Naggaa gara waltajjiitti akka nuuf affeertan kabajaan isin gaafadha. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندي كيسانو بغانا غانوفتن جدي إن شاء الله مكيف حنان بغا غمدني بغا غياكا نجيسان جچون بربادا ريستورانتين كون تاري ريستورانتي حنانيف مكي قفتون تاني كان أمتا أورومو كان الرس دربي كان إثيوبيا أكوما مكا سامو كان أوست أفريكا التانسي إن شاء الله كان أفريكا تا يورب جدي دميوان ببلغتي إن شاء الله تري جل كبود أني قدان استغوث ربي بيكا جرم مسبب ساجي سيسو كبو يو ربي جد تري ريستورانتي صدر كاد دنيا تبيكا ميا كمام من نياتا كاد دنيا تبيكا منو جتشودا إن شاء الله بكسنا أكسني جو إسني فهوا سني سبب ساجي ساتري نمني هوجي حلالا وجته يوم اللي دو بيتين دبيو شيوسيني حبيب أبوليوان فون دوركو حسن وان إرجاد برفتشود أكابو دبرسني جرو إن شاء الله تري ربي نسينا ملكه سو جتشون بربادا أمة أورومو يوكانيس أمة يوكانيس أكتيوبيا تسيترجم تن أكتيوبيا تنتفكات نموني نانو برارايس جرانو جرو وان كان ججبه سو برد أبتشور داو كمنا تري مكيف حنان وان كان هبنا نملة اتفايدمني سلو بوليسي كينيا سادو وانتي نجد آتوري توري والتجي كان الرا تري نموتا سبونا تان يوكانيس نموتا كابساوتا كينيا ككيسومات تبيا كان دفن ريستورانتو تا تري كان نونيفسين على فود أتميدة منامني اتهنجمدو اتكاناس كان إننا تشتافير وانتف هم موت فيدمو كابنا ججبسو كابنا إرجاج دو دبرسيتن التان سودان أكول داك نيات تري يو جرم دالو باتله كنتيكو هنك أبدوان تف والدان شنن جبه كنتيكو جراكو بسجرا كناف إن شاء الله إرجع بقى جمدني كينيا لدبر فنو أفانغو كار دبر سورة جنة أويرود إبشن جمع داك نيات نسني قماشنا كلتوما أيه الفادا قالتهما ما عمله نتيتكنات
Egaa waldaa shanan gibee biyya Jarman keessatti hundeeffame waggoota dheeraadhaaf biyya kana keessatti sochiilee garaagaraa godhuudhaan beekama. Hawaasa Oromoo ijaaramee kan dhuunfaa sagantaa dhuunfaas ta'ee sagantaa hedduutu jira. Isaan biras hanga har'aatti argamuudhaan tumsa arjoomuu isaanii ni beekama. Baay'ee galatoomfachuu ni barbaanna. Mee ammallee irra deebiidhaan hamilee. Egaa har'a maqaa waamicha fakkaatus namoonni as keessa jirtan muraasa ta'us namoonni galma kanatti argamtan kaayoo qophii kanaa beekuu keessaniif baay'ina osoo hin taane kabzaa xiraatii jedha warri soddaa kenna. Kabzaa xiraatii san taatanii asii argamtanii maqaanii fi tumsi isin asitti arjoomaa jirtan kan baay'ee nama gammachiisuu fi abdii walitti horu waan ta'eef ammas hunda keessanuu maqaa warra reestooraantii kana baaneteetiin isin galateeffachuun barbaada. Haamilee tokko yeroo tokko isiniif. Egaa akkasumas ammas tumsi akkuma tifuutti jira. Hassan Hussein Euro 50, Alimaa Muhammad Euro 50, Sa'aadaa Shubbisee yookiin Sa'aadaa Shubbisaa Euro 50, Imraan Tamaam Kochii yookiin leenjisaa garee Acee jechuudha Euro 50, Shaamil Wadaaja Euro 100, Sufiyaan Aloo Euro 50. Egaa ammas tumsa namoonni dhuunfaadhaanis ta'eetiniin arjoomuu barbaadan waldaalee dhuunfaa yookiin garee ispoonsaroota manneen rifeensaa ta'ee Oromiyaa Shooppii beekamaadhaaf bishaan liitira 400 nuuf arjoomaniitiin jiranii ammas gaa namoonni dhuunfaadhaan dhuftanii arjoomuu barbaadan waldaan dubartootaa hedduu qabnaa gareedhaan namoonni 4-5 walitti ijaaramuudhaan kennuu barbaadan dhuftanii akkasumatti arjoomtan kabajaadhaan isin gaafadhaa. Galatoomaa itti fufu qophiin kenna. Egaa amma tumsi akkuma itti fufeen jechuudha sagantaa kana wal faana adeemsisaatiin hin deemna jechuudha. Amma weebsaayitii reestooraantii Oost Afrikaa kana tolchuudhaan akkaataa itti fayyadamiinsa isaa maaltu barbaachisaa koomentiilee akkamtu barbaachisaa reeviiwudhaan yeroo kennamu yeroo kaasuun barbaadamu yeroo edit godhuu barbaadamu akkaataa itti kennamu suuraa wantoota hunda dabalatee ibsa gahaa Projektara irratti Sheek Arab ibsa gahaa nuuf kennan jedha. Gammasumaan walitti deebinaa turtii gaarii. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Irra deebi'uudhaan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sin jechaa. Akkuma asirratti iskiriin irratti argaa jirtan kuni akkasinas argaa jirtan weebsaayitii Ethiopian yookiin ammoo mana nyaata Afrikaati. waan ta'eef weebsaayitii Itoophiyaa kuushee yookaan immoo Oost Afrikaa obboleeyyan keenya makkii fi hananiif weebsaayitii haala kanaan weebsaayitii moodernii ta'ee akkuma isin argaa jirtan kanatti dalagee fi xumuree jira. Weebsaayitiin kun akkuma namni fakkeenyaaf meeshaa Amaazoon irraa suuqilee onlaayinaa akkuma namni ajajachuu danda'u haaluma wal fakkaataadhaan weebsaayitiilee kana dura dalagee fakkeenyaaf akka kaampanii kiyya dalagee hunda irra moodernii godheeti kan isaaniif dalagee achirratti wanni argattan veejiteerish yookaan immoo veegaanii haala kanaan argattu gatii isaanii wajjin dirqama isaanii bilbiltanii gatii gaafachuu osoo hin ta'in waa hunda isinii galchinee jirra. Nyaata aadaa maal fa'aa akka argattanis haala kanaan akkuma asirra argaa jirtan nyaata aadaas gatii isaa wajjin haala kanaan isinii galchinee jirra. Inni bira ammoo foon hoo fakkeenyaaf namni foon barbaade yoo jiraate filaash giriishtellee yoo barbaade haala kanaan weebsaayitii moodernii ta'ee dalagee xumureefii jira. Akkasumas ammoo ijoollee teessaniif yoo qophiis ta'ee nyaata garaagaraa akka ijoolleetiif yoo barbaadan haala kanaan dalagamee jira. Inni bira ammoo kan akkaan barbaachisaa ta'e maali? Haaluma asirra argaa jirtan namni onlaayinii riizarvi godhatuu danda'a. Namni fakkeenyaaf ka kursii barbaadu nyaata barbaadu wajjin gosa barbaadu wajjin nyaata aadaa yoo barbaade foon yoo barbaade haala kanaan ajajatee maqaa isaa iimeela isaa telefoon nambara isaa akkasumas guyyaa itti riizarvi godhate fakkeenyaaf guyyaa kam namni kun dhufuu barbaada guyyaa itti barbaade wajjin riizarvi godhatee nama meeqaaf akka barbaadus eegana ammoo sa'aatiitti dhufuu barbaaduuf haala kanaan jechuudha. Inni biraa ammoo eega kawaayee weebsaayitii akkas argannee gaalarii jala seennee fakkeenyaaf nyaanni hanan dalayduu akka malee mi'aawaadha.
suuraa akka argaa jirtan bareeduma suuraa isaa caalaa dhangaan nyaataa nyaanni siidhaa akkuma numarruu beenu nyaata akka malee nyaata gaariiti. Asirratti ragaan kanaa maal jennaan akkuma isin asirra argaa jirtan kuni Oost Afrikaa Itoophiyaa kuushee biizines piroofaayilii irratti karaa intarneetiitiin namoota 188 lookeeshina qabatee dhufe isaan irraa namoonni 22 warroota riiviyuu yookaan ammoo fiidbaakii kennan jechuudha. Fiidbaakii warra kennan dubdeebii akkuma jedhamu akkuma asirra argaa jirtan irreedduun isaanii jechuudha. Kaatiyaa Shuubert, Esenizer, Rishtigleka warra adiidha kun marinu akkasin argaa jirtan nama tokko lama yoo nama keenya keessa ta'e malee Hans Polman, Moritz, Lachrodis akkuma argaa jirtan kana asirratti akka argaa jirtan Andooniin asirratti Aaniyaa warroonni kun hundinuu uummata adiidha jechuudha. Haala kanaan hananii fi obboleessi keenya makkiidhaaf hamilee kennanii fi eega warri adiin sadarkaa kana fiidbaakii kennaniif nuu haala kamiin fiidbaakii yookaan immoo isaan cinaa dhaabbachuu qabnaa ka jedhu hundi kennaaf gaafatuu qabna jechuudha. Warroonni fiidbaakii kennuu fi barbaadan hundi keessanuu riiviyuu jala seentanii riiviyuu jalatti jechuudha. As jala seentanii fiidbaakii kennuu fi dandeettanii inni biraa ammoo akkuma asirra argaa jirtan warroota onlaayinii ajajatan fakkeenyaaf asirraa kaafnee haala kana namni onlaayinii bitatee yookaan ammoo onlaayinii riizarvii godhatee dhufee nyaata isaa akka qophaa'ee fudhatee deema hundi warri argaa jirtan kun hundinuu jechuudha. Haaluma kanaan kunni warroota adiidha jechuudha. Gabaabatti wanni amma isin ibsuu barbaade weebsaayitiin obboleen keenyaaf dalagame weebsaayitii mooderniidha. Piroojeektii akkanaa kana yoo xiqqaattanii 1,700 olii wanni garuu piroojeektii akkanaa kana warroota adiif namoota biraatiif yoo xiqqaattee 1,700 olii wanni dalaguuni garuu obboleen keenya gargaaruuf jecha weebsaayitii kana itti faajee waan hundaa xumuree qarshii 450 qofaan dalagee fi wanni biraa ammoo 1,300 akka gargaarsatti isaaniif ni jedhee jechuudha. Haala kanaan piroojeektii isaanii xumuree galatooma isiniin jedhaan. Beekaa hedduutu nu keessatti argama. Wallaahi irra deebi'ee hedduu takka sheeka keenya hamilee naa kannaa fi maaliif ogummaa isaatiif uummata isaa cinaa dhaabbachuu jechuun waan guddaadha. Akkuma shaggaan ogummaa isaatiin dhaabbachaa jiru inninis akkasuma dhaabbachaa jira sheeka keenya nu keessa si'aa tursiisuu jenna hamilee naa kannaaf. Weebsaayitii jechuun waan guddaadha. Namni achirratti wanna ta'a abshaala ta'uu qabna qarooma Oromoon dur qabdu san deeffachuu qabna. Nuti eenyu Oromoodha. Oromoo taanee immoo waliin dhaabbachuu hin qabaanne immoo xiqqashoonii ulfaata. Sheeka keenya ammallee irra deebi'aa hamilee kannaaf naaf. Okay, jaalsaaddoo sagantaa teenya gaasiitu harkaa qabaa gara waltajjiitti jaalsaaddoo. Barri nagaa, bariin nagaa, bobbaan nagaa, bobbaaf tullee nagaa, reer nagaa, eed nagaa, yaa'iin nagaa, raabi nagaa, kuus nagaa, kuusaa goseen nagaa, gos booranaa sabboo boonaan nagaa. Ashamaa harka fuune hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Nuunenbergii fi furti naannawa ishee jirtan hundi keessanuu nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Akkuma yaadatamu ji'oota muraasa darban keessa dhangaa nyaataa fi dhugaatii akkasumas mijuulee garagaraa hanaan liifarung jedhu karaa toora onlaayiniitiin isin tajaajilaa turuun keenya ni yaadatama. Amma immoo bifa haarawaan tajaajila keenya qaamaan dhuftanii akka fayyadamtaniif reesturaantii haarawaa Oost Afrikaanisha Kuushee jedhu moggaasnee biyya Jarman magaalaa Nuunenberg furti irratti yeroo jalqabaatiif saaqnee jirra. Eeyyeen reesturaantii haarawaa Oost Afrikaanisha Kuushee yoo dhuftan dhangaa nyaataa fi dhugaatii hundumaa qulqullina olaanaa qabu. Hojjettoota yeroo dheeraadhaaf muuxannoo gahaa qabaniin torbaanitti yeroo hundumaa ganama keessaa sa'aatii 9 irraa eegalee hamma galgala keessaa sa'aatii 2 tajaajila keenya hundumaa argachuu ni dandeessu.
Egaa maatii fi hiriyoota keessan wajjin yoo dhuftan utuu hin mukaa'in akka mana keessaniitti fuula gammachuutiin isin simannee dhangaa bunaa fi shaayiitiin utuu hin mukaa'in yeroo gaarii qabaachuu ni dandeessu. Dabalataanis sagantaalee cidhaa fi guyyaa dhalootaa akkasumas sagantaalee dhuunfaa fi qophii eebba garaagaraa kamuu ofitti fudhannee tajaajila gahaa nurraa argachuu ni dandeessu. Teessoon argama restoraantii keenyaas biyya Jarman magaalaa Nuunenberg Furt Alexander Straasee lakkoofsa 10 sanduuqni poostaa 9762 Furt lakkoofsi bilbilaa duwwaa 1764 1256 263 akkasumas duwwaa 1763 1546 766 jettanii yoo bilbiltan salphaatti nu argachuu ni dandeessu. Lemme alemo, lemmo malayo, gada jirtu mude.